makiina isaa keessa ogeessisee booda isheen ishee jechuudha bakka ta'etti buusee wanni ta'e isheen hin maratte immoo qarshiin ishee jechuudha boorsaa ishee keessa ture meeshaa qabdu hundaa jechuudha xaxxara geetoo jalaa tuqsiisatu jechuudha qarshii buukii ishee irra jiru san 700 jechuudha akkaawuntii isaa irratti galfate jechuudha akkam jirtan jirra jirtanii kabajamtoota keenya nagaa jirtanii waaqaf galannaa ga'i hara dhimma wayiiti kan dhufe normally video of recording gochuu hin barbaadu ture garuu jechuudha dhaamsa kana normally dabarsuun qaba dhaamsa kanarraa jechuudha barumsa guddaa argattan especially dubartoota biyya arabaa jirtaniif jechuudha of eeggannoo gochuu qabdan har'ammoo maal nutti faddoo naan jechuu dandeessan kabajamtoota keenya obboleetti teenya takkatu yeroo dabartu normaalii Italian miidiyaa irratti ibsitan tureyyuu garuu kanarraa immoo haaradha waan ta'eef karaa keessattiin wanta haaraa natti ta'eyyuu karaa WhatsApp yookaan immoo Telegram email'aan jechuudha namoota baay'eetu na dubbisa akkuma beektan jechuudha Senegalii aktiin እና dhaamsi kun maalidha hordoftoota kiyya duraan dursee warreen jechuudha biyya arabaa jirtan kara biyyaa garuu galuu barbaaddan of eeggannoo gochuu qabdanii of eeggannoo yaa sagalee kiyya gadi hirriseetoo kan isin taasa'u maalidha tokkoffaa yaa ilmi kiyya waan rafeefi so difama gidduudhaan xiqqoon jeeqame waan ta'eef anyways kara yaada kiyyaa isin fandee bi'a obboleettiin teenya tuni biyya arabaarraa dhaamsa kana hordoftoota keetiif dabarsinaan jaanii naan jettee so dhaamsa kana isiniif dabarsuun qabda sanaan duratti warreen chaanaalii kana haaraa taatan jechuudha please subscribe godhaayi yoo jaalattan video subscribe godhaa like godhaa share godhaayi share yoo gootan hordoftoota dubartoota biyya arabaa biraatiif jechuudha barumsa ta'uu danda'a waan ta'eef share godhaa okay obboleettiin teenya tun jechuudha biyya arabaarraa jechuudha airportii seentatu jechuudha boolee airport irratti akkuma buutan jechuudha mudannoo gaddaa wayitu ishee mudate jechuudha so mudannoo gaddaa kan jechuudha daqiiqaa 5-6 kan isin hojjedha akka dhageessan hin barbaade maalidha isheen kara galgalaa kan jechuudha Itoophiyaa jechuudha kan geesse airport awuroppilaan irraa buuteetu jechuudha akka tasaa achi bulteeyyuu achi bulteetu jechuudha ganama yaa meeshaa ofii jechuudha walitti guurtee gaarii irratti feeteetu yaa beetasabiin akka tasaa ta'ee beetasabiitti hin bilbilee turreeyyuu normaalii yaa warratti hin himne turteeyyuu yaa surprise yookaan immoo surprise gochuudhaaf jechuudha so namni wayii jechuudha bakka ogummaa achumatti baatee booda namni wayii kootu rakkoon qabu yaa konkolaatuma qaba yaa akkuma nama biraa jechuudha akkuma beektan nama konkolaataa qabu jechuudha kara badaatti hun yaadan jedheetu jechuudha yaadu eessa deemta akkana jedhanii jechuudha qarshii walii galanii oga walii galanii booli jechuudha qaxaleewwan koo normaalii makiinaa shantaa ishee san jechuudha makiina isaa keessa seessisee makiina isaa keessa oga seessisee booda isheen wanno duuban no fuulduraan yaa duuban teechee fuulduraan immoo isa malee namni biraatis isa wajjin tureeyyuu bakka isi geggechina jedhanii ishee jettee garuu achitti jechuudha rifadhee jira jette bakka inna achin booda jechuudha akkuma beekamu osuma deemaa jiru jechuudha
namichi aaqxaachaa qayyare jechuudha. Kara isheen deemtu san dhiisetu jechuudha kara biraa oofe. Na kara biraa yoo oofu jechuudha eessa deemtaa namni jetteeni singa rakkoon qabu taragaagee bakka asii meeshaa wayii fuunee ta'u jechuudha. Gaddeemine deemna maa yaadinii binaamna jedheeni okkee jette. Chimbooda osuma deemanu jechuudha kara biyya biraa jechuudha fuudhee deema jechuudha. Chimbooda harka ishee tuqee jechuudha. Wanta wayiitiin jechuudha harka ishee tuqee. Harka yaa qoricha jechuudha harka ishee tuttuqee booda isheen of hin beektu. Chimbooda meeshaa minaamina san hundaa jechuudha jalaa guurratee hundeefi ishee jechuudha bakka ta'etti buusee wanni ta'e isheen hin maraatte baay'ee ofitti buuchee isa kana wanti kun hunduu itti oga ta'e booda jechuudha meeshaas akkasumas immoo qarshiin ishii jechuudha boorsaa ishee keessa ture meeshaa qabdu hundaa jechuudha xaxxarageetu jalaa fudhatee deemee jechuudha. Please normally akkan jechuun jechatu na hanqata yaada kana haasa'uudhaaf jechuudha. Garuu isin barumsa guddaa ta'ee dheetan yaada isin galee dubartoonni keenya jechuudha waggaa 5 6 7 8 jechuudha dhiiga keessa dhangalaasatu akkasumas immoo daffa keessa dhangalaasatu dugdi keessa jechuudha cabaatoo jechuudha lifaati isin gootasan hundaa jechuudha isin jala xaraga waan ta'eef balleessaa isa xiqqoo ta'eef jechuudha. Isheen amma beektaa warra ishee jechuudha surprising godhettee osoo warra isheetti himin jechuudha wanti kun hundi kan itti mudate jechuudha. So isheen dhuma isheerra jechuudha wanna akkanaatu ishee mudate jechuudha. Baay'ee gadditee yeroo dheeraaf baay'ee ishee dhukkubeeyyuu na isa kana baay'ee nama jabbisiisa. Meeshaa ishee hundaa fudhate jechuudha uffata moobaayilii warqii namna kana hundaa jechuudha. Isin galee yoo kanarraa of eeguu qabdan jechuu barbaadan itaaleen miidiyaa irratti jechuudha isiniif ibseetan ture warri hin dhageenye irra deebi'eeseetti obboleettii teenya takka jechuudha ani akkuma beektan Dubaay Qatar akkasumas immoo Saawudii isa kanallee nan ejensoota wajjin wal quunnamtiin qaba waan ta'eef isaa wajjin walii galtee uumete jechuudha isaaniif kara isaanii nan geecha jechuudha. Akka tasaa ta'ee jechuudha ishee wajjin kan wal quunnamsiise hiriyaa kiyya tokko so seenaa ishee yoo nattaasoftu baay'ee gaddite dhugaan isin jedha. Maal goote sitti fakkaate yoo nattimtu ani akkuma biyya alaarraa dhufe jechuudha waggaa 5 6 hojjedhee naan jette. Kana 1700 kanan qaba jettee. Inna protestaantii turteeyyuu paastarii wayii hin jira tureeyyuu paastarii saniin walii galtee achiin booda yaa guyyaan hin bulaa hin oolaa wal baranii achiin booda sifan waaqa kadhadha sifan tsaloota godhe jedheetu jechuudha. Akkaawuntii buukii keetii fi minaamina dheetoo irratti waaqa sii kadhadhaa tsaloota sii godhe dheetoo ishee tuqsise jechuudha. Isa kana jechuu kiyyaaf jechuudha amantii protestaantii tuquu barbaadeetii miti garuu paastarii inni dhugaa hin jira paastarii inni sobaa hin jira paastarii inni waaqatti buluu hin jira kan waaqatti hin bulle garuu akka seexanatti buluu hin jira garuu maqaa isaatiin jechuudha maalidha paastarii of hin jira. So qorichaan micayyoo tuqsisatu jechuudha qarshii buukii ishee irra jiru san 1700 jechuudha akkaawuntii isaa irratti galfate jechuudha. Micayyoon dhugaan isin jedha achi booda hin maraatte waggaa ji'a tokko jechuudha hin maraatte dhugaan isin jedha. Warri ishee akka tasaa ta'e ortodoksii turaniyyuu sababa geechanii minaamina jechuudha kan fayyite jechuudha. Amantii yaa isheen yeroo sanitti of hin beektu turteeyyuu so maal jechuu barbaadetanii micayyoon tun jechuudha ji'a tokko ji'a lamaan booda jechuudha kan karaa ishee ofiitti dabarsite jechuudha. Na baay'ee na gaddisiiste boochee natti ta'e waggaa dhugaa nan maraadheetti agartanii daffa keessan kara ji'a waggaa 7 5 ji'a akkatti irratti laffaatanitti guyyaa takkaan jechuun isin galee mudannoon gaddaa akkanaa kun yoo isin muddatu maal isitti dhaga'amu firootawwan kiyya. So ofii gaddaa tarkaanfii isin jechuudha tarkaanfii isin deemtan keessatti jechuudha fuulduraaf duubatti jechuudha rabbi akka isin eegu halkanii guyyaa rabbi kadhadhaa. Plus immoo achi boo airportii biyya arabaarraa yoo kaatan jechuudha asitti
maal gochuu qabdanii dursitanii yookaan obboleewwan keessan yookaan immoo warra keessan yookaan haadha abbaa keessan jechuudha dursitanii ta'u jechuudha na eegi jechuu qabdan. Dhugaan isin jedha airport irratti wanti godhamaa jiru baay'ee nama gaddisiisa. So of eeggadhaa please of eeggadhaa. Ishi baay'ee nama rartan dhugaan isin jedha baay'ee nama gaddisiistan. Nam beeka normaalii hojjedheetis beekuu baadhu jechuudha. Garuu akka mudannoo dubartoonni biyya Arabaa jechuun mudannoo isaanii natti himan jechuudha. It was like very hard. Baay'ee namatti ulfaate jechuudha. So isin hunduu jechuudha. Mudannoo kiyya kan dubartoonni biraalleen akka sirriitti dhaga'an please share godhaa isaaniif illee jechuudha. Isin galee na isa kana jechuu barbaadetanii warreen mudannoo biraalleen qabaatan jechuudha. Karaa WhatsApptiin duwwaa 920177982 mudannoo kana naa dabarsi. Mudannoo gaddaatis kan nama kufachiisus kan nama bohaarsu yoo jiraate duwwaa 920177982 WhatsApp fi Telegram irratti sagalee keechan naa teechisaa deebisee mo'an jechuudha. Hordoftoota kiyya irratti share isin godha. Please of eeggadhaa isin jedha. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabaja. Gaaffii yoo qabaattan gaaffii keessan haaluunaan jedhaa. Inni biraa maal jechuu barbaadatu warri YouTube bitachuu barbaadan karaa keessattiin darbisaa subscribe xiqqoo irraa ka'ee haga guddaatti subscriberii 9,000 20,000 62,000 96,000 ka'ee ta'u hin jira akkuma gatii isaaniitiin jechuudha. Akkuma YouTubein isaa guguddateen jechuudha gatiin isaan xixiqqoodha waan ta'eef haaluunaan jedhaati na gaafadha. Isin galee inni biraa immoo waa'ee biyya Arabaa ilaalchisee jechuudha. Saawudiin Maggaabitii 26 filaayitiin hin jalqabaa. Dhiiraaf immoo jechuudha Qatar I think guyyaa 13 boodatti na gaafadha WhatsAppdhaan. Isa kana jechuu barbaadetanii nagaan jedha horaa bulaa baay'een isin jaaladha. Inni biraa maalan isin jechuu barbaada. Warreen lafa bitachuu barbaadan, warreen mana bitachuu, warreen makiinaa bitachuu barbaadan, warreen baajaajii bitachuu barbaadan karaa keessatti haaluunaan jedha na gaafadhaa. Nagaan naa jedhaa. Ciao.